jaalattus jibbitus ifa har'a namni hundi keessa fiigee beekaadha ofiin jedhu kanas jawwetu fide. Jawwee waca xixiqqaarraa kanaa miti gaafa sababa isa hordofta jechuutin diishii manarraa darbaa turanis nama sagalee takkaan diina fincaansisaa turedha. Osoo arrabaa fi ololli dhugaaf falmuu irraa isa dhaabuu dandahim bara teknoolojii wallaalaa beekaa godhu kanaa miti bara Oromoof sabaaf sablammoonni hundi itti duulaa turan san ture habibi. Qabsoo har'a hayyuu arrabsuudhaan isin eegaltan kana waggoota hedduu dura warri har'a hantuuta bishaan buhee ta'e itti ture. Namatu seenaa dagata malee seenan naman dagatu. Kanaafuu isin qabsoo keessan itti fufa hayyoota Facebook. Jawaar kan jaaladhuuf anatu beeka. Isa jaalachuun haqa jaalachuudha. Ilma Oromoo kan haqaaf lubbuu laatu kamuu hin jibbu'ani. Akka dhuunfaa kiyyaattis Oromoo qofaa miti ilma namaa kamuu jaalachuu mirga qaba. Eenyullee na dhoogus hin danda'u. Khalas arat naxib. Jawwee ko buli ati si jaaladha. Daadda. Dabalataan ammoo gaafa sirna wayyaanee osoma itti waccan bakka har'a jirtan kanaan isin gahe. Har'as osoma akka saree duttan mataa irraan isin baha. Dhageeffadhaa. Inni wacaaf maarreef bakka hin qabu. Tarsiimoofiin hojitti amana. Iyyuu miti osoo gangalattee dhakaa fi mukatti buuteem daaraaf dhoqqee dibatteem inni waan qabeef kaayyesse gadi hin lakkisu kana beeki. Warri iyyitan akkanumaan laagaa of hin gogsina. Warri barreessitanis bilaasha quba keessan hin miidhina. Yeroo keessanis hin gubina. Jawaar nama jedhaniin hojjatuu miti. Nama karooran taaligamu. Akkasitti hubadhaa. Hiree keessan yaala dhaamsa kooti. Rabbi qabnam, haqa qabnam, ummata bal'aa abdannam, sammuun itti yaannam, onneerraa hojjannam, onneen hojjannam, tarsiimoon sochoonam, ni injifannam. Let's go! Jawwee abbaa haqaa.